waliif dhaabbanni waliifii fi deeggartoonni isa wajjin isa jala jiran warreen akka waliif saakoo dhaabbata liqiif qusannaa akkasumas Makobilii Miidiyaa, Yuubaa Konsaltiin, Raadiyaans Injiinariing warra jedhaman walitti dhufanii waliif ma'addinii wajjin deeggarsa kana fakkaatu uummata hongee balaa hongeedhaan miidhamaniif waan jiran irraa walitti qabanii fidaniiru. Deeggarsa kana sagantaa wal harkaa fuudhinsaa gochuutu gaggeessina jechuudha. Hundumti keessanii baga nagaan dhuftanii baay'een keenya wal beeknaa formaal waanuma ta'e fasitaasufna. Kanaafu jalqaba irratti obbo Ayyaana Hayilee gara dhufanii deeggarsi kun maaliif akka barbaachise maal tokko isaan kakaaseef haalatti walitti qabamee ibsa xiqqoo nuu kennu. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa kutaa magaalaa Araadaati. Kutaan magaalaa Araadaa keessumattuu waajjirri daldalaa fi waajjirri qindeessa waldoolee hojii gamtaa kutaa magaalaa Araadaa waggoota 80 turre keessatti deeggarsa seeraa, deeggarsa gorsaa olaantummaadhaan nu deeggaraa waan tureef dursa kutaa magaalaa Araadaa galateeffachuu barbaanna. Akka lammaffaa irratti waldaan aksiyoona daldalaa fi industirii waliif abbootiin aksiyoona isaa uummata keessaatti walitti qabannee hannu wajjin hirmaachaa jiru uummata keenya guutummaattidha. Kana sababeeffachuudhaan waldaan keenya waldoolee isa fakkaatan waldaa albuuda waliif, waldaa daldalaa fi waldaa qusannoof liqii waliifii fi dhaabbilee isa wajjin jiran wajjin waliin ta'ee uummata keenya sababa hongeetiin miidhamaniif karaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka nu ga'uuf daakuu paastaa mokoroonii akkasumas immoo oomisha waliif kan ta'e baala shayee har'a gara maallaqaatti gabaatti 500,000 ol kan ta'u gumaacheera. Kanaafuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa keenya hongeetiin miidhame akka biraan nuuf ga'uuf waamicha isiniif dhiyeessina. Galatooma. Qaama mootummaas nu bira jirtan boordiin dhaabbataa walii fi kan daldalaa fi industirii hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata keenya staafiin dhaabbata kanaa baga nagaan dhuftanii nama jirutu namaaf gaha nama waa'ee namaa beekutu namaaf ta'a. Kanaaf sabni beelahee sabni hongeen dhahamaa jiru kun saba keenya jettanii iddoo kanatti waan kana akka dhiyaatuuf namoonni affeeraa gootanis warri kana keessatti hirmaattanis baay'ee ulfaadha jechuun barbaada. Galatooma. Dhaabbanni keenya eenyutti akka nimunaan galuu baay'een keessan hin beektu warri qaama mootummaa taatanii kutaa magaalaa kana keessa jirtanis hin beektu. Unimmoo gaggeessitoota boordii fi maaneejmentii addana jirus hin beeka. Garuu uummanni keenya akka hubatuuf fi waa muraasa jechuudhaaf dhaabbatuma kana keessaatti kan hundoofne namoota qotee bulaa irraa jalqabee daldalaa barataa qooda itti qaba jechuudha. Qooda itti qaba dhaabbata kana hundeessuu keessatti dhaabbanni kun immoo saba kanaaf akka hojjetu saba kanaaf bu'aa buusuu akka danda'u warra hundeessan kanaaf immoo bu'aa qabeessa ta'uu akka danda'uuf akeekameeti kan inni hojjete kan inni hundaa'e hojii gurguddaa hojii saba boonsan asuma naannoo godina addaa magaalaa Finfinnee kana keessatti hojii hojjechaa jirru qabna. Hojii baala shaayee oomishuu irratti argamna. Hojii bunaa alergiidhaaf daakuu bunaas haa ta'u buna akaamaa gara alaatti erguudhaaf adeemsa irra jirra. Warshaa isaa hundeessinee maashinii isaas piroosesii irra jirra. Wallagga keessatti warshaa daakuutii fi warshaa zayitii nyaataa kan uummata kana fedhii uummata kanaatiif giddugaleessa godhatee hojjechuuf deemu walakkeessaa ol deemnee amma gara dhumaarra kan gahaa jirru. Hojiin kanneen biroos hojii sibiilaa wajjin ol qabatan naannoo Amboo irratti hojiin uffataa fi hojiin leezarii wajjiniin ol qabatu as gara baha Shawaa kana keessatti hojiin hojjetamuuf deemu. Achuma Wallagga keessatti gara Wallagga lixaa irratti hojiin cuunfaa warshaa cuunfaadhaa hojjetamuuf deemu hojii bal'aa dhaabbanni kun qabatee socho'aa jirudha. Kanaaf uummanni Oromoos haa ta'u uummanni kanatti fedhii qabu kamiyyuu dhaabbata kanaa wajjiniin hojjechuudhaaf yeroo akkasii sabni keenya miidhamu saba keenya biras dhaabachuudhaaf karaa nuuf ta'a waan ta'eef saba biyya kanaa hundumaatiif addatti immoo fedhii kan qabu saba kana bira dhaabatee dinagdee saba kanaa cimsuudhaaf fedhii kan qabuuf amma waamicha koon dabarsuu barbaada. Warri iddoo kanatti akkasitti akka argamnuu fi uummata keenya bira dhaabannee aantummaa sabaa kana mul'isuu akka dandeenyuuf carraan uumtan immoo baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Dhaabbanni waliif
dhaabbata uummataati. Dhaabbata uummataa ta'uusaa jechaan osoo hin taane gochaan agarsiisaa jirtu waan ta'eef hojiin amma eegaltan hojii boonsaadha. Waliif waliin jiraanna waan ta'eef uummata keenya naannoo Booranaattis akkasumas naannoo Sumaaleetti sababa hongeetiin hubamaniif waan qabnurraa waan nurraa hafarraa osoo hin taane waan qabnurraa qoonnee isaan bukkee dhaabachuu keenya mirkaneessuu waan qabnuuf waamicha akka bulchiinsaatti dhaabbilee garaagaraatiif abbootii qabeenyaa kutaa magaalaa kana jiraataniif akkasumas uummata kutaa magaalaa Araadaatiif dhiyeessiniif qabeenya gosa garaagaraa walitti qabaa jirra. Qabeenya walitti qabne kana maqaa dhaabbata keessaniitiin maqaa uummata kutaa magaalaa Araadaatiin uummata rakkoon saba hongeetiin raga'e kanaaf geechisuudhaaf waadaa gallee walitti qabaa jirra. Waamicha keenya kabachanii baga harka keessan nuuf diriirsitan siniin jenna. Galatoomaa guddaa eebbifamaa jechuun barbaada. Galatooma.